Sakiritiin yeroo ol darbu siree mana keessa siree jiru hundumaa sakiritiin ciciisa jirra. Siree keenyarra ciciisa. Wal argee jaalleenci wal argee dirqama natti kennee borii abbaa duulaatii wajjin nattee najjootti wal argitu. Gaafuma sana abbaa duulaatii wajjin xinnoo wal muufanne. Isinii warri OLF kun akkam uffattu naan jedhe. Naan rifatee wal agarraa naan jedhe. Alaabaa Arabaa fiddee nutti uffisanii fudhaa deemaatti hin jedhanii uummata Dambidolloo. Guyyaa sanarraa jalqabaniitu uummata Dambidolloo qiimitti qabatee deeme abbaan duulaa. Asii abbaan caalaa itti dabalatanii isaan zoonii kanarra wallaggaarra naanna'u. Yeroo yerootti helikopteraanii naanna'anii warra hojjetaa turan. Nama keenya kan ajjeesisaanii amma sanarraan dhaabbaa lolaa jedhan. Rifanne lolli haa dhaabbatu ammarraa jalqabdanii lola dhaabaa bakka dhuftanitti deebi'aa jedhan. Waraanni kaampiitti deebi'u kan jedhamu ajajji dhufe. Waan isaanuu galuu deegaanne baay'ee mataa shook nu godhee mareen hin jiru haasaan hin jiru waraanni kaampiitti galuudhuma ajajji darbee jaalleencoo kana ajaja akkasii waan kan nu dabarsaa ture. Jaaldaawud bira dhaqeen ijoolleen kun hin jedheen itti dadhabnee leenjifnee itti dadhabaa turanii galuu hin qabanii. Ati waa tokko duwwaa naa eeyamii hin jedheen. Lolli nutti jalqabeeraa kana quba qabaadhu jennee jaarsaaf himne. Jaalleencoof walitti deebi'uuf hin taanu hin deemnu nagaatti jedhee isa dhumaa nagaa natti dhaame deeme. Waraqaa wayii tokko illee barreessee natti kenne naani waraqaa kana fuudhee abbaa caalaatti kenne. Humni guddaanii wanti guddaan kan nutti taphatee humna shaabiyaati. Siyyummas hin fidanii biiroo sana bananii agarsiisan. Waajjira Saabaa'oo dokumentii guutee jiru kana guutummaa isaa siyyum hin fidanii agarsiisan. Diinni keenya amma nutti dhufaa jiru kun diina salphaa miti. Yeroo warri TPLF gara lixaa kana keessa eegaa booda keessa isinis yoo didamees isaan garuu dhufuun isaanii nafne isin yeroo sana akkam turtanii dura dhaabbattan immoo hin eeyyamtan immoo maal fakkaata ture haalli sun? Maal eeyyamna? Yeroo duraan horroonnanne sana lafa ilaaluudhaaf deemnee jedhee sila sitti meera. Waan tokko ilaaluudhaa fi nama lafaa wal baruu keessaayyuu uummata seesee waan abbayyaarra jiru sana wal baruun baay'ee barbaachisaadha. Akka barbaadetti keessa deemuu hin dandeessu uummata sana uummata bala'amaadha. Isa kanaaf isaaniin waan goonee haasofsiifnee maalummaa keenya ittimuu warra dura keessa turretu deemee nu barsiisaa ture. Jarri kun jara akkasiiti nu gargaaraa jiru maal godhaa jiru jedhanii waan meeqa akkasittiin amma gubbaa sanaatti deemne jechuudha amma horroo sanatti. Achi yeroo deebinu waraana qopheessine. Waraanni qophaa'e kuni achi horroon naqee achi keessa galee gara sanatti gara agamsaa sanatti akka inni ol guddatu ture. Akkasitti saganteeffanne nu. Amma isa kana qopheeffanneetu jirru qopheeffataa jirru humni jajjabee humni muraasi tokko gara balootti deemtee baloo irratti tarkaanfii fudhattee yeroo isaan deebi'anii warri kun immoo sagliin isa kanaaf qophaa'ee gara sanatti akka isaan deeman goone. Amma yeroo sanatti TPLF waan ceeteetti bureen karaa bureetiin ceeteetti gara Wallaggaatti. Amma isa kana dura dhaabbachuudhaa fi daddafaatii horroon seenaa kan jedhu gara sanatti waraanicha bobbaafne waraanichitu bakka sana hin gahini TPLF naannoo asii Wallaggatti gadi dhufuu jalqabde. Amma sanatti dargiin asoosaa jira. Humni dargii akka jirutti nu dura dhaabbatee waan nu godhaa jiru wal lolaa jirra dargii wajjin. Guyyaa guutuu wal lolaa oolle. Amma TPLF gaafa gad dhuftu dargiin jeeqamuu jalqabe. Amma lolle. Lola sanarratti asoosaa gadhiisee achi ol dhufe. Humna guddaadhaan dhufee naannoo mandii keessatti halkan tokko amma dhaqanii humni waraanni keenya cibiraan tokko seenee achirratti zuudhaan lola zuudhaan nutti banameen namichi matolaqaan tokko jira taarikuu kan jedhamu tokko argeera ergasii guyyaa tokko argeera. Isa kan nuti waan zuudhaan ijoollee keenya baay'ee nu jalaa miidhe halkan sana. Amma dhiisanii ba'anii bariinaan isaatti deebinee magaalaa mandii qabanne jechuudha. Mandii keessatti wanti kun. Sana booddee humni seensuni karaa karaadhaan facaatee gara sanatti deemu. Humni gara mandiitti ol dhufe sun
waanii qaba zuudhaaf taankii waan meeshaa guutuu qaba. Sanaanii dhiibee darbee amma tokko isa kaan warra jirrutti rukunnee waan irraa buune jechuudha. Taankii tokkoo fi oraalii 3 doshqaadhaa fi zagawuu meeshaa jedhamu meeshaa guddaa zagawuu jedhamu tokko jira. Isa baatu waanii keessa buusan nuun kenne isa iyyuu bakkeetti gadhiisanii hin deemne hayyallaa keessa buusanii deeman. Hayyallaa keessatti gad daddarbattee taankis caba keessatti gad darbattee zuu sanas boolla keessa buuftee adeemtee sana booddee ergasii uummati birmatee keessaa waan goone qonnee achi keessaa baafanne jechuudha zuu sana. Sana booddee nuyi sochii keenyatti fuufne. Shibiraan tokko abbaa booraatii wajjin karaa damdullootti akka inni cabsatee deemu. Karaa diillaatiin akka inni kutuu dirqamitti kenname inni dirqama sana batee gara sanatti deeme jechuudha. Ani warra jirrutti nafe biraa isaa wajjin deemne Alii Tarfaa biratti nafe. Amma sana booddee jaalleen cona waamee naanin achi dhaqe. Baambasiidha natti fakkaata lafisaa. Achitti dhaqee wal argee jaalleen wal argee dirqama natti kenne borii abbaa duulaatii wajjin nattee najjootti wal argitu. Waan damdulloodhaa sagantaa baafattu. Dirqama akkatti waan godhatan waan damdullootti ta'u sagantaa baafattanii qooda hojii keessanii qooda walii laattuu jedhe. Okee jedheen. Gaafa sana xinnoo jaalleencotti waan ta'eetti maal ta'e jaarsi kun jedhu waa tokko naan jedhe. Meeshaa waraanaa jedhe yeroo boojitanii jedhe isiniif hin barbaachisu achumatti isaaniif kennaa naan jedhe. Maal ta'e jaarsi kun maal baay'een shook ta'e maal jechuudha. Kan jedhutu na keessa bule akkamitti meeshaa waraanaa boojite fuutee nama laattaa kan jedhu mataa keessa na dhufee okee jedheen deebii hin laannee fi waan isin jennee dhiiseen deeme. Amma hin deemne abbaa duulaa wajjin dhaqee haasa'ee waan irratti haasofne waan isaa wajjin haasofne rekoordi goonee teeppiidhaan kaasetaan waraabne waan godheen jaalleen cotti erge. Kana jedhee kanatu waliin haasofne kanarratti walii gallee kanarratti akkasitti deemsa keenya akkasitti walii gallee kan jedhu kaasetaan ergee fi gaafuma sana abbaa duulaatii wajjin xinnoo wal muufanne. Maaliifi ani yeroo ni haasaa situ jalqabaa jedhe jaalleen cosu yeroo situ haasofsiisuu jalqabaa naan jedhee okee jedheen amma gaafan jalqabu EPRDF jedheen jalqabe. Haasaan nu EPRDF wajjin goonu kuni walta'iinsi nu goonu kuni jedheetan jalqabe. Amma ergii wanti sun xumuramee wanti irra geenye teenyee buna dhuguudhaaf ijoolleen buna danfisanii buna dhuguutti yeroo jirru isinii warri OLF kun akkam tuffattuu naan jedhe. Maaliifi jedheen maal jechuu keetii jedheen maaltu ta'ee maaltu tuffannee jennaan. OPDO jechuurraa yookiis Addawaayuu jechuurraa EPRDF jettee haasoftee maaliif haasaa jalqabdee maaliif Addawaayuu hin jennee jedhe. Akka Addawaayuutti nutti dhufte moo akka EPRDF itti deemaa jirta ati ammaan jedheen. Hin callise. Innaan akka EPRDF itti si beenna waan ta'eef akka isaatti isin wajjin haasofna. Kan nu itti walii gallus isin dhaabaa furtaatanii walii galtanii maaliiftu kana nutti kaaftaa jedheen kaasa'uuni. Innaan rifatee wal agarraa naan jedhe. Innaan maal ammas walumaan jirraa rakkoon hin jiru jedheetanii gargar baanee jechuudha. Inni isin sokkee nus hin deebine gaafa sagantaa waanii keenya piroogiraama keenya nuyi anii fi jaalli boruun miseensa koree gidduuti wareegamee amma isaa wajjin deemne nu waraana gara makiinaa 4 moo makiinaa 5 majiroosiin qabannee gara waraana sana fudhannee karuma guddaa qabannee karaa najjootiin deemne aayira geenye aayiratti yeroo geenyu jarri darbaniiru jedhanii amma haroo sabbuu caanqammaa isinii alamta farii jedhu isaanii waanidha hawaa galaan achitti dhannee wal argine Tigiree wajjin. Nu bakka biraa qabannee isaan bakka gar tokkoon qabatanii achitti galgala teenyee wajjin haasofnee ganama barii sochii keenyatti fufnee jechuudha gara Damdolluutti. Amma yeroo Damdolluu geenyu
naannoo Damdalloo geenyu lola bakka qabattee jirti dargiini SPLA wajjini gaara Duwwaa 5 jedhamu tokko gararraa amma bakka sana da'annoo qabu da'annoo sana qabatanii jiru lola nutti jalqabanii illollee isheen gaafa rukutamtu gadhiiftee gaafa kaatu taankiidhaa fi maaloo kana fudhatteetu gadi qajeelte gara muggiitti. Mee maal haasoftan mee abbaa duulaa fa'aa waliin? Jechuun wanti nu haasofne akkaataatti waliin lola seenuudhaa fi akkaataatti guyyaatti dhannee lollu. Sana booddee isaan darbanii itti fufanii deemu. Nutis amma barbaanne duukaa deemuu dandeenya jechuudha. Sanuma irratti walii gallee isaan garuu hamma Damdallootti wajjin lolla malee sana booddee nu duukaa itti fufuun barbaadan maaltu isin galchee jenneen. Inni kun isin galchuu biyya keenya keessaa amma bakka barbaanne deemuu dandeenya jennee sanuma irratti waan taane okee jedhanii walii galle jechuudha. Sana booddee amma humni keenya Cibiraan tokko darbee duraanuu abbaan booraa dhufee muggii fi Damdalloo gidduu qabatee jira. Namni Maatuquu jedhamu immoo muggiin keessa jira. Inni immoo waraana buttaa tokko qabu duraanuuchi ture inni. Amma humni dargii yeroo addunaa buqqa'u SPLA wajjin yeroo SPLA achitti dhiisee dargiin buqqa'ee sokke. Gidduu sanatti dhaqee lolatti dirmenne. Humna keenya achi jiru sanatti dirmee taankii qabu, waanii qabu, madfii bakkeetti asitti Damdalloo tarcaaftee deemte. Maaseenii zuu qabu. Sanarratti buna makiinaa 18 Enetiree gurguddaa kana 18 fe'atanii deemaa jiru. Waraanatu ajjabee fuudhee deema. Amma lolanii zuu sanas taankii sanas maal bunicha achumatti harcaaftee facaate seen. Amma sana booddee isa dhuunfatanii Cibiraan sunni qabatee gara kanatti waan ta'e jechuudha. Saniin facaatee hin sokkite. SPLA'n karuma Damdallootiin gadi gara Gambeelaatti gadi bittinnooftee deemte. Bifa kanaanii Damdalloo galgala yeroo dhannee magaalaa Damdalloo seennu uummati baay'ee nu simate. Isaan bakka tokko laannee nuyi bakka biraa naannoo biiroo kan mootummaa dhannee qabanne achi qubanne. Akkas ture egaa sun. Amma bunni sunis taankiin sunis ijoolleen shufeerota jiru kan taankiidhaan nu keessa waraana keenya keessa taankii sana fidanii dhufan. Amma yeroo sana yeroo lolli sun jalqabu meeshaan zuudhaan akkasitti taankiin fi zuudhaan lolli godhamu sana eenyu kan lolaa jiru jedhee abbaan duulaatii fi tigirtichi Geetaachoo jedhamu dhufanii na gaafatan. Anaaf boruu. Eenyu kan lola kana lolaa jiru jedhanii nu gaafatan. Nuyi jenneen. Isin waraana qabduu kana keessaa jedhan qabnaa maaliif hin qabnu jenneen. Waraana hin beeknetu jira jennaan maal hunda beektu isa wajjin dhuftan beektu kana caalaa isa kan maalti beektu jenneen. Jennaan okee jedhee rifatanii ittiin tollee humni keenya waan isaan beekanii ala ta'uusaa hubatan. Sana booddee okee jedhanii dhiisanii hin deemanii dhaqanii walitti haasa'utti ka'anii sana dhiisiitii lubbaa bor keessaas ni qabna. Isatti adeemtu jennee amatti qoosnee itti dhiibnee Damdallootti wantichi nutti dhufe waan argame keessa taankiidhaa fi maalii sana akka jedhametti hin laannee fi ofuma harkatti qabanne zuu sanas ofuma harkatti qabanne ajajoota namootatu jiru namoota sanatti qabannee dirqamatti laannee isaan qofaatti qabanne jechuudha. Bunaa fi maal sana gargar qooddanne. Bunaa makiinaa 9 makiinaa gara makiinaa 10 fudhannee isaan makiinaa 9 laanneef buna fe'umsaa wajjin maaliif gargar qooddatu waan jedhameefi waan argame wajjin qooddanna waan jennee irratti walii gallee fi sanaan fudhatanii deemanii jechuudha. Sanarraa itti sii fufee amma dhuma waan itti sii ga'uudhaa fi ganama sana ani waraana biraan dhaqee namoota keenya jiran magaalaa sana waan nu wajjin dhaqantu jiru jaalli addunyaa Shifarraatii fi itti gaafatamaa waan siyaasaa hojjeta kan waraanaati. Jaal Baqqalaa Tafarraa kan jedhamu uummata walitti qabamee naannoo magaalaa Damdallootti uummata isaa deemetti walitti qabamee gammachuu isaa ibsate. Achirratti haasaa godhanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo fuudhanii uummatichaaf kennan. Uummatichi simatee gammadee iyyee fudhate.
Sana booddee abbaan duulaas haasaa godhee callisanii dhaggeeffatanii alaabaa OPDO fuudhee kenneef. Fudhaa deemaa fayyaa ta'a. Kan keessan kan hin barbaannu. Kan keenya qabna kan mataa keenyaa. Isa kanaafi alaabaa Arabaa fiddanii nutti dhuftanii fudhaa deemaa ittiin jedhanii uummata Dambidolloo. Guyyaa sanarraa jalqabaniitu uummata Dambidolloo qiimitti qabatee deeme abbaan duulaa. Amma irraatti rakkinni Dambidolloo irratti deemaa jiruu fi miidhamni uummata Dambidolloo irra gahaa jiru waan yeroo sana ta'ee waan yeroo sanaa uummatichi agarsiisee fi diddaa sanaati. Kanaaf amma irraattuu miidhamaa jira uummati naannoo sanaa. Walumaa gala Wallagga. Simannaan isaaniif godhame Dambidollootis Gimbiittis kana ifaadha waan miidiyaan beekuudha. Waan addunyaan beekuudha jechuudha. Akkas ture bariinaan isaa ga'anii waraana biran ture malee saayyuu achi hundandheen waraana bakka bakka jiru irraan waraana deddeemee waan godhaa ture achumaanii abbaa booraatii wajjin ganama isaa qabannee muggiin nannee muggirraa Gambeelatti gadi buune jechuudha. Gambeela gadhiiftee dargiin deemtee deebi'aa nuun jedhanii ajii Jaalleencoo deebi'aa nuun jedhee waan nu godhee achi geenya quunnamneerra Gambeela ga'ee deebi'aa jennaan ofirra deebine nuyi muggitti ol deebine Dambidollootti ol deebine jechuudha. Egaa sana keessaa gara waaniitiin utuu isaan gara Gambeelaatiin naanna'aa jiran asiin Iluu Abbaaboritti waraana kutu Jaalle Aliitti mee waraana buttaa tokko galaasaa immoo jaalgaasha'uudhaan ati qopheessisiisii fi amma waan Aliin si gaafatu kenniif jedhee Aliitti himee ani Gambeelatti gadi bu'ee galaan sun qophaa'ee maal ta'ee hundumtuu humni waraanaa buttaan tokko gara Shuffee bakka jedhamu qonnaa guddaa qabna achirraa gara sanatti deemee karaa baaroo sana karaa oliitiin bidiruudhaan ce'uudhaaf deemanii bishaan nu dhoowwate jedhanii utuu hin ce'in hafan. Humna saglii tokko duwwaa ce'e ayyaanaatu fuudhee ce'ee isheen Iluu Abbaabor keessa deemtee hojjetaa turte. Humni buttaan suni ce'uu hin dandeenye jechuudha rakkina bishaanii irraa gaggaa'e. Bishaan baay'ee guutuudha yeroo sanatti. Haala kana booda mootummaan ce'umsaa uumamee chaarterri sun uumamee waraanni dirree jiru hunduu mooraa akka galu erga murtaa'e booda haala kamiin kan mooraa seentanii murtii mooraa seenuu sana akkamitti fudhattan isin kan yeroo sana mee akka achaa geenyu mee sa'aatiin keenyas deema waan jiruufi haala mooraa seenuu sana akkamitti fudhattan? Yeroo Dambidolloo ergii seennee booddee Dambidolloo qabannee achi ergii geenye booddee waan itti waamameen Baambasiitti. Daddaffiidhaan kottuu kan jedhu Baambasiitti na waamanii rooma sanaa gaafuma sanaan deeme. Baambasii yeroo naquu Jaaldaawwattu jira. Jaalleen cufaanii reefuma dhufanii achi ga'u. Alarraa dhufan. Maalii jennaani mootummaa ce'umsaa yeroo ce'umsaa dhaabuudhaa fi namoota miseensota barbaanna kan jedhu haasofsiisuu barbaanna kan jedhu dirqama waliif kennuudhaa fi achitti nu waamanii sana booddee hidhannee achitti argameera. Sana booddee Jaalleen abbaa biyyaatu jira. Abbaan biyyaa lafaa ka'ee eebbisee walgahii kan nu eebbiseedhe Jaalleen cobanee fi jaalli abbaa biyyaa lafaa ka'ee eebba godhee hunda keenyanuu aannan burcuqqootti buusee aannan nu obaasee walgahichi Jaalleen jalqabee jechuudha. Ergiin eebbaan eebbisee booddee. Sana booddee haala jiru haala waan ta'e waan mootummaa ce'umsaa jedhamu Landan irratti waan haasa'ame hundumaayyuu Jaalleen kakaasee dirqamattuu nutti kenname akka dirqamaati. Dirqamneeti malee jaallannee miti wanti kuni kan jedhu diduufis rakkisaadha. Fudhachuufis haalli isaa isuma arginu kana kan jedhu kaasee sana booddee irratti namuu yaada kaasee haasa'e. Yeroon hin jiru. Ariitii irra jiru deemuudhaaf. Isa kanaafi gaggabaabsaniidhuma namuu waanuma xixiqqaa daddarbate sana booddee waan dirree bahaa ka'ee waan dirree bahaa achittuu Jaallan hin dhufu. Jaallan dirree bahaa irraa dhufanii achitti mari'annaa achitti xumurraa. Ammatti garuu waan jedhame kana irraa hafuuni mootummaan Sudaan dhiibbaa guddaa nurratti geessisaa jira.
mootummooti addunyaallee dhiibbaa guddaan irratti waan godhaa jiru. Isa kanaaf irratti argamuun numa dirqamnaa kan jedhu irratti murtaa'e. Jaalleen dirree bahaa immoo achi yeroo geenyu isaaniin dhufuu isaanis dhufaa jiru isaanis dhaga'anii informationii kana qabu kan jedhu sanaan ta'ee sana booddee Leencoon nagaa dhaameedhuma ka'ee deeme fixanne egaa walgahiin xumurameera nagaadhaan jedheedhuma inni kaka'ee waan qopheeffate kan inni wajjin deemee jaalabbaa biyyaati jaalxahaadha toreeraa adabaati saglii jajjabeerraa immoo jaalkamaal saglii tokko muraasa tokko wajjin deeman kanuma ture jechuudha wanti chaartiraa haasaan gaafa saasa'ame waan irratti mari'annes waanuma gabaabaadha jechuudha waan yeroo dheeraa fudhatee irratti mari'annee maal waan bishaate miti waanuma gabaabaatu haasa'ame akkuma waan itti biriif walii gochuudha. Sanarraayi warra deemu keessa Jaal Daawudii booddeetti hafee kan dhaquudha kan dirqama itti kenname gaafa sana kanan dhaga'e. Jaal Daawudii boodaan nu qaqqaba kan jedhudha. Amma har'a deemaa utuu hin taane warra boodaan dhaquudha. Sanarraayi Jaal Daawudii bariinaan isaa deemuu gaafa gahu ati makiinaa ittiin dhufte kana naa dhiisii deemi addana makiinaan hin jiru naan jedhee innaan okee jedheen makiinaa isaaf dhiiseen Jaal Milkeessaanii silaa booddeetti kan harkifatee dhufuudhaaf ture anaa wajjin Damdolloo dhaqe. Jaal Milkeessaa wajjin Damdolloo dhaqee ani hojii achitti Jaal Milkeessaan dhufee walgahii namoota miseensota naannoo kana jiru warra hoogganarra jiran walitti naa qabii naan jedhee amma sana booddee walitti qabee egaa dirqama fudhateeranni natti fakkaata waa ibsuufiidhaaf dhufee sana booddee Jaal Baqqalaadhaa Jaal Gaashawudhaa Addunyaadhaa Jaal Addunyaa Shifarraatii Hisaaq nama jedhamu Hisaaq Adam biyya jiraa Jaal Kabaadhaa warra kana walitti qabeef isinii akka kaawunsiliitti hojjettu ammarraa jalqabdanii akka kaawunsiliitti hojjettu ramaddiinni jijjiiramni ta'eera jijjiirama ta'e keessaa miseensoti koree gidduu akka duraaniitti waan mata mataatti ramadamanii utuu hin taane jijjiiramni ta'eera kan jedhu nutti himee sana keessaa inni mataan isaa duraan hojii waan biraa hojjetaa ture amma hojii bulchiinsaa akka hojjetu Jaal Milkeessaan bulchiinsaan hojjedha hojii bulchiinsaatti ramadamee jedhe abbaan caalaa hojii siyaasaa kan hojjetaa ture gara hojii warra leezaan komitee kan jettu TPLF fi TPLF irraa namooti ramadamanii namooti lama Solomooniif Taaddasee kan jedhamu tokko ramadamanii asii abbaan caalaa itti dabalatanii isaan zoonii kanarra Wallaggaarra naanna'u yeroo yerootti helikopteraanii naanna'anii warra hojjetaa turan Jaal abbaa caalaa leezaan komitee kanatti ramadame. Kanaafi dirqama isaan sila kallattiidhaan waan ta'anii ofii keessanii ofitti fudhatanii hojjettu kan jedhu dirqama nutti kennee deeme jechuudha. Jaal Baqqalaan bulchiinsa magaalaa Damdolloo. Gaashawni Nagaasaa jalatti hojii waan dinagdee. Jaal Kabaanii hojii tikaa hojii waraanaa tika waraanaa. Jaal Hisaaqii akka tika kan magaalaa sanaa ta'ee akka poolisiitti waan mana hidhaallee mana waan kan to'atu bifa sanarra ramadee nurraa deeme. Kanatti immoo kan itti gaafatama hunda keessanii fi kan hojii isinii waan godhu hojii keessan kan guyyaa guyyaa kan to'atu Dibaabaadha jedhee dirqamatti kennee biraa deeme jechuudha. Jaal Milkeessaan mandiitti deebi'e. Jaallan kuni walumaan hojjetaa turre garuu dameen isaanii hundumtuu ajajooti isaanii mandii jiru. Jaal Nagaasaan mandii jira. Kan Hisaaqii fi Kabaadhaa boruun mandii jira. Kan addunyaadhaa abbaan caalaa olii gadi naanna'aa jira. Yeroo sana mandii ture. Akka kanattitu hojii sana hundumaa kafar goonee cufnee hojjetaa turre jechuudha. Egaa sana keessa sana booddeedha wanti waraanni kaampiitti galuu kan dhufe ergii waan hundumaayyuu waan godhannee booddee waraanni kaampiitti galaa jedhanii amma lolattu ture egaa sana fuuldura lolattu ture. Lolli kuni dabarteetu dabballoota ajjeefti TPLF kun.
Amma humni tokko naannoo gimbiidhaa gadi hin jiran kan keenyatu jira. Amma naannoo Najjootti waraana qabdi. Waraana sana achitti boruufaanii isee qabataniiru. Amma mucaa Balaachoo jedhamu tokkotu dabballee dhaaba kanaati. Mucaa cimaadha. Gullisootti, ayira Gullisootti utuu inni waa bitataa jiru shooppii keessaa bitatee waa ba'aa jiru rukuttee jeefte. Sanarraan waraanaa fi waraanni caanqaa jiru dhaga'e. Informaashiniin reediyoodhaan yeroo san darbee waraanichi yeroo sun buqqa'ee itti qajeelee lolatti fufanii boruufaan achiin isee naannoo Najjoo qubattee jiru sana buqqisanii achi ol fidanii nu asiin geessine naannoo maqa Najjootii rukunnee kaafnee ifa wareegame Jaabirgeediiti. Inni naannoo sana ture isa kan lola sana inni buqqisee Jaal Kamaal karaa gamaan jira Biqilaaliin jira Kamaal Qalbeessaa Biqilaal bakka jedhamu jira gimbiidhaa achi jechuudha. Amma gidduutti galte. Sana booddee himatan mallas himannaa dhiyeeffate. Waraanni koo marfamee jira. Nu dhumeera jedhanii jiru. Maaliif akka gootu jedheetu leencotti waan godhee isin tokko godhe miti. Isaan takka nu godhee jennee itti himne nu. Isaanii kan dubbii jalqabee nu miti. Nama keenya kan ajjeese isaanii amma sanarraan dhaabbaa lolaa jedhan. Hirrifanne lolli haa dhaabbatu ammarraa jalqabdee lola dhaabaa bakka dhuftanitti deebi'aa jedhan. Amma boruun jechi kun dhagahame qawwee isaa gadiitti irra keewwatee Najjootti gadi kute. Namni lammata galagalanii nu ilaalle. Amma anatti simamee sana booddee abbaa caalaan jedheen reediyoodhaan waliin ani hin deebi'u hin loluusi ittis nu qabnu garuu waraana keenya asuma tursinaan jedheen. Waraanni keenya asuma turaa Guyiidhaa fi Ganjii Hoomaa kana keessa waraanni sun cibrootii jiranii achi keessa faca'anii akka isaan hojjetan amma gabaa sanbataatti akka isaan deemaniin ajajatti kenne ajajoota cibraatti. Sana booddee ijoolleen achirra bobba'anii yoo isinitti dhufe malee ofii keessanii itti hin lolinaa. Yoo isinitti dhufan garuu ofirraa loluun dirqama mirga keessanii jedheetu dirqamatti kennee ofirraa gara Dambidollootti deebi'an. Amma gaan sana keessaa rakkoon tokko waraana keessas waan ta'uu fi waraanarra deemuuttan ka'e. Cibraarra bakka isaan jiran Hoomaas dhaqee Guyiis dhaqee Ganjiis dhaqee kabaadhaa wajjin deemaa turre kabaa gaaddisaa wajjin deemnee sana hundumaa dubbisee waan ta'e yommuu sana Jaal Kamaalii waan jira Biqilaaliin jira achirratti isa kan isheen achitti qiyaafattee waan gootu tokko. Amma sana booddee nama Zakariyaa jedhamu tokko fuudhee gabaa sanbataatti ergee gabaa sanbataa sana karaan sun akka eegamu yeroo hundumaa iji keessan karaa kanarraa akka namadhe wanti ta'e isin ajaja eeggattanii tarkaanfii fudhattu kan jedhu itti inni achi ture jechuudha. Sanaan booddee utuun turin waraanni kaampiitti deebi'u kan jedhamu ajajji dhufe. Waan isaanuu galuu deegaanii baay'ee mataa shook nu godhee mareen hin jiru haasaan hin jiru waraanni kaampiitti galuudhuma ajajji darbee sana booddee waraannichi akka isaan deebi'anii ajajatti dabarsine jechuudha. Ajajji darbee sana booddee ati waraana birgeedii tokko qopheessee waraana nuyi qabna jennee abdannu keessaa birgeediin suni birgeedii jabaa ture. Birgeedii Abbaa Booraa jechuudha. Muggiin jira. Amma ajajan itti dabarsee birgeediin Alii Tarfaatii fi kan ifa Agaamoo naannoo Dambidolloo jiru. Sana booddee nama achi keessaa waraana kana keessaa nama calalaa waraana 20,000 ol qabaachuu hin dandeessan jedhame waan jedhamee fi haa calalamu waraanni kan jedhamu dhufe kunillee baay'ee waan inni godhee waraana keenya kana milee rukute tokko isa kana. Amma mee asirratti ajaja kana kan kennu eenyudha? Ajaja kan isinitti kennu yeroo sana. Achi qaama olirraa nutti dhufe kaa karuma jaalleencoo kana ajaja akkasii waan kan nu dabarsaa ture. Sana booddee reediyoodhumaan darbaa sana booddee waraana kana amma 20,000tti waan jedhamee fi waraana birgeedii 4 keessaa birgeedii tokko calalee baase.
nama 300,000 qofaatti baafnee ijoolleen kun galuus hin qabanii, hiikkachuus hin qabanii, murtii mataa kooti anatu itti gaafatama mataa fudhataa jedhee itti dadhabnee leenjifnee itti dadhabaa turre wareegamanii ijoolleen kun itti kaffalaa turanii kan jedhuun amma Jaal Daawud egaa dhufee akka carraa dhufee Damdalloo jira. Jaal Daawud bira dhaqeen ijoolleen kun hin jedheen itti dadhabnee leenjifnee itti dadhabaa turanii galuu hin qabanii. Ati waa tokko duwwaa naa eeyamii jedheen. Amma gaariidhaan naan jedhe maal barbaaddaa naan jedhe. Lafa qonnaatu lafa qabnaa, lafa bal'aa qabnaa, galaa isaaniitii fi waan isaanii hundumaa hin dandeenya. Rasaasa isaaniin guunnaa reediyoo akka birgeedii tokkootti ijoolleen kun ijaaramanii reediyoo quunnamtii kenninaa fi lafa qonnaa bannee achaa jiraatanii. Maqaadhaa fi lafa qonnaatii jenna. Ijoolleen kun akka qonnaatti lolli ka'uudhaaf deema. Tigiree wajjin lolatti fufuudhaaf deemna. Barbaadu ijoolleen kun barbaadamuudhaaf taa'u bor. Kanaafi sana goonaa jedheetanii naannoo diillaatti lafa qonnaa bannaa jedhee itti menna okee naan jedhee waan tokko illaan hin jenne gaariidha naan jedhe. Amma meeshaa isaanii hundumaa qopheessee abbaa Filiippoos nama jedhamu jira. Dunkaana kadhadhee dunkaana bal'aa dhaabnee shuffee bakka jedhamutti achitti godoo ijaarree ijoollee kan achitti walitti qabe waraana keessaa. Ijoolleenis gammadanii ajajaa birgeediyaa isaaniitti godhee nama fayyeeraa mucaa jedhamu tokkotti godhee achi qubachiise. Achitti galaa isaanii geessaaf Siriimaan Komitee jedhamtee dhuftee kaampii waraanaa eeguudhaaf dhufte sun guyyaa meeqa waamtee na gaafatte waan sana irratti. Eessa dhaqa makiinaan kun? Galaan minaan isin feetan kun eessa dhaqa? Eenyuuf geessaa jirtu? Kana na gaafataa turan. Lafa qonnaa qabnaan jedheen. Shuffeeraaf qonnaa qabnaa bakka qonnaa keenyaatti nu geessaa jiru. Kanaafi waan isin ilaaluun qabu kuniin jedheen itti himee isuma bira darbee galaan isaaniis meeshaan isaanii rasaasaa fi fanjii waan akkasii karaa biraatiinitu naannessinee karaa qaxxaamuraatiin ijoollee kanatti kennine ijoollee kan akka itti qopheessaa turre. Utuu sana ijoolleen kun kaampiidhaayyuu bakka sanaayyuu hin bahini lolli nutti jalqabe. Lola kan jalqabe Tigireedha. Gambeelarraa nutti dhufte. Gambeelarraa nutti dhufte lola nutti bantee amma lolli nutti jalqabeeraa kana quba qabaadhu jennee jaarsaaf himne. Jaarleencoof. Amma jaarleencoo waan gaafatee namoota ergan faranjoota wayii tokko erganii haadha manaa Jaal Baqqalaan amma Jarman kana jira. Haadha manaa isaati makiinaa sana kan oofu. Kiristiinaa jedhamti. Gibirinnaa keessa hojjetti. Amma isheen makiinaa sana oofteetu faranjoota biraas qabattee gara muggiitti deemte. Waraana keenya karaarra jiru deemaa inneen karaarra dhokadhaa innee dhoksinee sana booddee yeroo darbanii muggiin naqanii TPLF dhuftee muggiin qabatteetti. Amma sana booddee iseerra makiinaa qulfii iseerraa fudhatanii laayisensii isee waan hundumaa irraa fudhatanii eessaa dhuftanii maal barbaaddu maaltu isin fidee warra dippiloomaasiidhaaf deemu sana waan godhaa taltalaa ooltee jarri akka hin taanetti galgala harkaa ba'anii deemanii dhufanii jarri waraanni muggiin jira. Waraanni TPLF informeeshinii hundumaa dabarsanii kennaniiru. Sana booddee illollee. Illollee rukunnee magaalaa muggii keessaa baafnee amma Gambeelatti gadi deebifne. Amma Gambeelatti gadi deebitee yeroo biraa deebitee ammas qophaa'anii humna biraatiin ijaaramanii deebi'anii nutti dhufan. Ammas qabuma sana dhufanii nu lolan. Amma humna kamiin loltani? Humna akka namoota qonnaa lafa qonnaatti ramaddan sanaan loltani moo humna kan biraatiin loltani? Humna warra humni jira. Humna Cibraan Abbaa Booraayi Birgeediin Abbaa Booraayi deemeera. Already inni aggaaroo ga'eera. Kan Ifaatii fi kan Alii Tarfaatu jira. Birgeedota lamatu jiru. Birgeediin Abbaa Jaalli Ifaadhaa karaa muggii sanaan guutummaatti akka inni naannoo sanarra waan godhatu itti himame. Inni Tamasgeen Caalaa kan jedhamu dallee miseensa qoree gidduu ta'eera natti bakka konoleera namichi. Isaa wajjin ramade Abbaa Caalaa kanaa wajjin ramanne gargaaraa kee ta'ee akka inni si wajjin akka inni socho'u jennee itti himne isaan karaa sanarra karaa ashii karaa muggii sanarra lolaa jalqabanii jechuudha. Baasan achi keessa. Irreessaa Caalaadha? Irreechaa Caalaa. Ittaanaa
gorsaa akka gorsaatti ramadameef gaafa sana ifaadhaaf jaarsi kun. Jaalli Aliin immoo karaa canqaa gara aayiraa sanatti akka inni bobba'u karaa sanarra akka inni lolu dirqamni itti kenname haa ta'u garuu fagoo hin deemne. Maaliifi gaafuma wanti kun ta'u abbaan booraa himeera. Gaafa deemuudhaaf ka'u himee deeme. Humna keenya facaaftanii jedhe. Kaampiitti galaa jettanii humna keenya bittinneessitanii Tigreedhaaf karaa saaqaa jirtu. Karaa bantanii kana quba qabaadhaa. Walitti deebi'uuf hin taanu hin deemnu nagaatti jedhee isa dhumaa nagaatti dhaame deeme. Walitti deebi'uuf hin teenyu. Jedhee waraqaa wayii tokko illee barreessee natti kenne naani waraqaa kana fuudhee abbaa caalaatti kenne. Komee qabu. Quuqama isa keessa jiru barreessee kenneera. Waraqaan kun maal akka jedhu illee walitti akka hin deebine akka Tigireen nu loluudhaaf teessu humna keenya facaaftee akka nu loluudhaaf deemtu nu bittinneessitee akka nu loluudhaaf deemtu yeroo suma gaafuma sana namni kun dubbatee deeme. Kun immoo ifaadha. Anis beeka. Kan akka Tigireen boru nu loluudhaaf akkasiin qophiirra jirtu sana beekeeti kanani waraana cibraa kana qofaatti ijaarraa jedhe. Waraanni suni deebi'ee akka waraanatti ijaarame lolarra ture. Hamma dhumaatti lole. Humni sun humni hangaafa sambifadhee dandamachiifadhe sun hamma dhumaatti lole. Haa ta'u garuu rakkoon tokko waan keessa keenyatti nu mudatee fi ijoolleen akka hin taane nu jalaa taate. Yeroo kun hunduu ta'u ajajaan waraanaa kun eenyu ture jechuudha. Ajajaan waraanaa kan Dirree Lixaa eenyu ture yeroo sana dura obbo Daawud ture. Obbo Daawud yeroo Daawudiin ture hin beeku dhugaa waan isaan beeku. Namni kallattiidhaan ajajaa waraanaa abalu jedhee hin jiru. Jaarri Daawudiin yeroo lama sadii quunnameera yeroo inni Finfinnee jiru yeroo lama. Rakkoo tokko waan rakkina ijoollee waraanni uffata fixatee jedhee tan quunname. Amma Doktor Taaddaseettan himaa jedhe ofiisaatii homaa tokko gochuu akka hin dandeenyetu naa gale. Doktor Taaddaseettan himaa Doktor Taaddaseenii deebii isaa isinii kennaa naan jedhee madhiise. Lammata waan naan hin jenne. Amma Doktor Taaddasee gaafannaan naan jedhee irruma keessa qaqqabatee waan na jalaa jedhe. Toleen jedheen amma Jaal Nagaasaatti hime. Jaal Nagaasaa illee nu jalaa deebii gaanaa kennuu didi. Yeroo gabaan mi'aawu buna kana gurguru. Bunni buna xiqqaa miti. Buna mana addaaraasha waaniidhaan qisiriidhaan guuteetu kan bunaaf shaayee mootummaan ichitti walitti qabattee jirtu. Achirraa feenee canqaa finnee istoora guddaa tokko kan konsarne isa fudhannee balbala isaa bannee harree qulqulleessinee lafumatti gadi nannee bunni kun mana guutee jira. Kuntaala hedduudha. Amma ilaallaan jarri kuni kan deebinaa kennan ta'uu didan. Okay jedheetanii Jaal Gaashii waame damee dinagdee keessa hojjeta. Buna kuntaala 100 haa gurgurru. Waraana kana daaraa baafnu. Bunni kun kan dhufe dadhabbii fi wareegama ijoollee kanaatiin dhufe. Callume dhee miti. Kanaafi ijoollee kanaafi uffati bitamuun jedheen. Gaariidhaa jedhe. Buna kana kuntaala 100 fuudhiiti nu gurguriin jedheen. Hin fuudhee gurgure. Daanyee nama jedhamutu jira achuma Damdolloo magaalaa Damdolloo keessaa. Buna sana illee kan guure kan waan irraa guuree fidee waan inni guure makiinaa isaatiin guurranne gargaarsa. Waan tokko illee tuttu hin kaffalin. Sana booddee buna kuntaala 100 sana gurgurree kophee isaanii ijoolleen faantiin ijoolleen hin qabdu faantii isaanii surree isaanii maal isaanii hundumaa cufneef. Sun yeroon godhu waraanni bakka biraa jiru akka inni kanan arganne nan beeka utuu manatti dhaga'amuuti. Maaliif nan beeka? Mandiis jira waraanni, beegees jira, bakka adda addaa jiru ijoolleen kun waraanni jira. Utuma natti dhaga'amuun kana godhe. Isa naannoo kootiin dura cufadhee isa kaanitti darbinaadha. Sana booddee ijoollee warra bakka biraa jiranii fi guutameeraa kan jedhamu oduun naa dhufe. Okay galatoomaan jedheen. Sanarratti eema malee buna eemaa alatti fuutee gurgurte naan jedhee komeen itti dhiyeessanii Jaal Nagaasaa fi Doktor Taaddaseen.
Innaan qabeenyaa dhaabaati. Kan fidee dadhabbii wareegama jaallaniitiin. Yoo waan adabsiisu ta'e ittiin gaafatama rakkoon hin jiru. Kana guutuu kootii fi ittiin fudhadhaan jireen. Sonumaan dhaabbatee bunni sun akka jirutti Tigiree fudhate. Hin fudhatti immoo ilaa buna kanaan argannu quba qabaadhamu jedhe doktoritti miiran. Kallattii humaanitti hin fudhatti lola ta'a. Lola kana keessatti buna kanaa dhabuudhaaf teenyaa quba qabaadhaa. Akka amma deemaa jiru gaarii miti jedhe itti miira. Hin fudhanne. Waraannis tokkoon waraana haasofsiisee ture Dooktor Taaddasiin irra deeme. Tokkoon itti mateera waraanni rakkina jiru. Egaa gurraan laanneef ta'ee humna isaatii ol ta'e hin beeku. Inni kuni baay'ee waan inni godhee ture. Haa ta'u garuu komeedhaaf utuu hin taane ani yaaduma waanuma yeroo sana ta'e sitti himuudhaaf jedhe. Anillee waanuma Yeroo sanatti waraana abaluta jajaa ani homaan beeku namootuma natti dhiyaatan ajajarraa fudhataa turen. Wanti darbu reediyoodhumaan darbaa ture ajaji darbu. Yeroo sana abbaan caalaa yeroo deddeemu guyyaa tokko moo guyyaa lama akkas warra wajjin deemu sanaa wajjin waan lolaa irratti na waamee ture. Si barbaannaa naan jedhee Damdollootti ani aayiran ture gaafa sana. Aayiran moo gullisoodhaan ture. Achiirraa na waamnaan deebi'ee dhaqee. Innaan si miti kan waraana keenya fixaa jiru naan jedhee Solomoon sun. Solomoon Taaddaseedhaaf Solomoon. Si miti tokko kan waraana keenya fixaa jiru maal goonee jedheen. Naan si naan jedhee manatti qoosee gaariidha jedhee manatti qoosee biraa waan hin taane ture. Waanuma akkasitti malee ajaja kallattiidhaan ajajaa waraanaa abalu waanta jedhamu gara duraan Daawudumaan hin beekan yeroo ni beeku jijjiiramuu isaa quban qabu. Hin nageenyis namni naa himes hin jiru. Abbaa Caalaa immoo koree Siriimaan Komiteedhaa jedhee jaalmilkeessan nutti hime ramaddii isaa. Ergasii uumaa tokko waan taaraan hin jiru. Fakkeenyaaf gaafa Obbo Daawud wajjin wal argitanii waraana hamma ta'e birgeedii tokko akka qofaatti baafattanii haala ittiin waraanni sun turu immoo akka lafa dirree qonnaa irratti akka isaan jiraatan jettanii gaafa mari'attan sana akka maalitti wajjin mari'attan akka hogganaatti yookiin akka ajajaa waraanaatti moo akkuma nama tokkottidha. Ani akkuma isaa duriitti hin beeka malee dirqamirraa fuudhamuu isaa quban qabu. Dirqamii ajajaa waraanaa isuma durii sanatti itti jira. Yeroo Finfinnee dhaqe immoo waan waraanarraa fagoo jiruuf waraana ajajuu dhiisetti hin beeka malee dirqamii akkasii irraa ka'eera waan jedhamu hin dhageenya. Waan isaanii natti hin himne ramaddii isaanii homaa tokko waan hin dhageenye qabu. Leencoo irraas hin dhageenye nama biraa irraas hin dhageenye ramaddii milkeessaan nutti hime immoo isa kana. Okay, gaafa Dambidollootti waajjira dhaabaa Obbo Daawud akka jedhanitti waajjira dhaabaa keessatti Dambidollootti bakka abbaan caalaas jiranitti akkasumallee bakka Dibaabaan akkasumallee abbaa Booraa bakka isaan jiranitti ajajaa waraanaa akka hin taane ifatti itti himeera jedhanii turanii. Waan dhokataas miti kuni ifatti itti hime garuu ifatti akka inni ajajaa waraanaa hin taane waajjira dhaabaa keessatti Dambidollootti itti himeen ture. Bakka Dibaabaanis jiranitti bakka abbaan Booraas akkasumallee abbaa Caalaan bakka jiranitti ajajaa waraanaa akka hin taane itti himeera jedhanii turanii. Yaadadhu. Dhugaa yaadadhu. Yaadadhu. Tole egaa amma kana biraa ergasii egaa mooraa seenuun kun dhufee isin yeroo sana mooraa seentanii moo alatti haftanii maaltu ture egaa ergasii mooraa keessatti? Gaafa waraanaa mooraatti galchine kana abbaa Booraa dhaqanii muggirraa dhufee walumaa gala birgeedii sanaa kan fuudhee deemee makiinaa baasii taataa 22 dhufanii fuudhan. 22tu dhufee sanaan deeme jechuudha. Gullisoo dhaqee gullisootti hunduma isaanii makiinaatti yaabsisee geggeessee abbaa Booraatiin nagaa walitti dhaabnee waan walitti himne reediyoo guddaas waan qabnuu fi reediyoodhaan yeroo guyyaadhaan akka wal quunnamnu infoormeeshiniin akka gargar hin cinne
waliin haasofnee deeman. Deemee amma Alii Tarfaatu jira naannoo Ayiraa jira bakka tokko jira Ayiraa magaalaa Ayiraatu hin taane naannoo sana jira. Isaanitti goreestuu isaanii wajjin haasa'aa jiru. Tigreen waraana makiinaa ayifaa waanii lamaanii oraalii lamaanii fiigaa dhufte. Alaabaa isee qabatte alaabaa TPLF qabatte. Maal inni kunii jedhee baay'inookuleen harka jira gamatti asiichi arge. Ilaalee maal inni kunii maalni Ali kunii jennaan maal ni jedhe. Waraana Tigreenii waraana gadi fe'aa jirti jennaan amma ilaallee yeroo sanaan abbaa caalaatti bilbile. Reediyoodhaan gaafadhe. Maal inni nuti waraana ol fe'ee yaabsiseen makiinaa yaabsiseen deebi'aa jira. TPLF immoo kunoo gara canqaatti waraana gadi fe'aa jirti. Maal jechuudhaan jedheen maal inni kunii jedheen. Eessa jirtii jedhe kunoo fe'aa jiru waraanni darbaa jira kunootiin jedheen. Eessa jirtaa jennaan Ayiran jiraan jedheen. Amma anoo kana quban qabu maal akkamitti akkas ta'a jedhe. Waliigalteen keenya akkas miti kan jedhu waanii godhee natti himee sana booddee ani ijoolleen boombii baafatanii rukunnaa jira. Amma fi hin deemne gaan makiinaa kaafadhee hin deeme. Deemnee qaqqabne. Qaqqabnee fuuldura godhee sadattuun jedheen. Jennaan haroo sabbuu dhaqaa jirraa jedhan maal barbaadduu jennaan qubachuu dhannaa jedhan maaltu isin eeyameen jedheen. Akkasin addana qubattanii eeyu isin eeyamee jennaan eeyamameera. Nuti saddana akkuma isin waraana aggaaruu godhattanii qubachiiftan nuti saddana qubachiifnaa jedhan. Okay jedheetanii amma ijoolleen boombii baafattee irra buufnaa jedhan noo waa tokko hin godhinaa dhiisaa. Kun immoo rakkoo biraa nutti fidaa jedheetanii ijoollee sirraa dhowwee waardiyaa wajjin deemuu dhagaa makiinaa xiqqaadhaan deemaa irraa nama shan nuyi. Dhiisaa jedhee ijoollee sirraa dhowwee sana booddee hin deemne. Hin gallee maal inni wanti isaa jennaan isheen uummatii naannoo sana jiru Tigrootii fi Wallootii dargiin fidee qubachiise kun karaa nu dabarsuu didanii sirbaaf yaa'anii simannaa. Isaan dura of ijaaranii achi keessatti waan godhataniiru qindaa'aniiru. Amma uummanni simannaa sirbaan karaa nu dabarsuu didee akkuma isaatti bira dabarree nuyi dalloo geenye maanni rakkinni kun rakkoo nutti dhufaa jira maal akkamu kan jedhu irratti haasofne. Egaa furmaati isaa maal furmaata hin qabu loluu malee wanti biraan hin jiru. Canqaa haroo sabbuu sana fiddee qubachiiftee jechuudha gaafa sana. Sana duras sana malees nama Sudaanii tokko ture Alfakii nama jedhamu tokko sakiriitii Sudaaniiti. Nama kana hojii horiidhaan bitaniiru mootummaa Sudaanii horiidhaan qabataniiru nutti ergan callee damdalloo dhufe namni kun Sudaanota amma tokko wajjin gara nama 15 akkas ta'anii dhufan. Amma gaafa dhufanii Alfakiin addana jira nama akkasii Sudaanii addana jira innaan amma okee jedhee eenyu innaan Alfakii jedhamaa jiran okee. Alfakii immoo nan beeka duraanuu Sudaan keessattuu beeka wal beennaa. Amma akkamitti dhufe jedhee amma gaariidha jedheen addunyaatti himee addunyaadhaanii iddoo qabii fi mana naannoo keessan jiru sana keessaa mana tokko mana duwwaa sana qulqulleessanii haa kennanii fi jedheetanii sireen jira maali jira achi keessa akka isaan bulan godhiin jedheen. Okay jedhee addunyaan hojjetee sana hundumaayyuu bakki kennamee fi sireen isaanii kennamee fi amma galgala sanaa abujadii boondaa 2 irraa bite anumtu warra naggaadota waan sana gurgurachuudhaaf isaa wajjin deemantu jiru irraa bitee uffata amsoolaa ijoollee maali waraanaatiif. Amma namni kuni ganama dhaqee wajjin haasa'ee eessattuu jennaan gambeela dhannaa maal barbaadduu jennaan akkasii dhimma deemnuuf qabnaa dhimma mootummaa keenyaatii fi mootummaa keessaniiti rakkoon qabuu jedhan. Amma wanti taasisu waan inni nutti galeera gaarii inni dabarsine isaan Tigreedhaaf deemaa jiru. Amma deemanii achi isa ga'ee deebi'ee dhufe. Guyyaa torban tokko akkas taa'eetu waraana Tigree muraasa 2 wajjin dhufe. Annaan utuu chaartarii kaampiitti hin galiin egaa kun abbaan booraachi jira eessattuu jedheen. Innaan asoosaa dhannaa jedhan hin dabartan isinii ati darbuu dandeessaa isaan darbuu hin danda'anii jedheen. Maaliifii jedheen Sudaantichi. No agriimantii akkasii hin qabnu.
lafa nuyi qabannee jirru keessaa isaanii hidhannoodhaan dhufanii seenuu darbuu hin qabanii mirga akkasii hin qabanii waan keenya keessa jira. Nutis immoo lafa isaanii bulchaa jiran keessaa hidhannoodhaan deemuu hin dandeenyu. Walii galtee akkasii qabnaa jedheen. No jedhe darbuu qabu. Anatu fudhatee deemaa, anatu fudhatee gaafatama isaanii fudhata. No hin ta'u. Amma bilbilee reediyoodhaan natti himee amma maali inni hin dabarsinaa jedheen. Hin dabarsinaa jennaan gaddacha'an Gambeelatti. Ati darbii ittiin jenne. Alfakiidhaan darbii ati galee rakkoon qabdu. Si wajjin rakkoon qabnu jenneen. Garuu Tigirooti darbuu hin danda'anii jenneen amma galanii bariinaan dhufan ammas hin dabartanii jedheen. Isaan yeroo jedhanii yeroo namichi waan ta'u abbaa booraatiin wal arginaa. Humnaan dabarraa cabsinee dabarraa jedhaniitu abbaa booraatti dhaadatu. Abbaan booraa immoo isee kana waan iddoo ittiin kennu. Deemii jedheen. Dachaa gadi jedheen. Gambeelatti gaddachaase ammas. Gaafa sadaffaadhaa dhufanii dabarru malee jennaan namichi ati darbii rakkina nu wajjin hin qabdu. Karaan isiif banaadhaa deemii ittiin jenneen. Alfakiidhaan hin dide. Isaa wajjin malee jedhe. Maaliif dirqama fudhatee waan isaan dabarsuu barbaada soosaatti. Gaarii jedhee amman gaafanne yaalleen coon. Reediyoodhaan yaalleen coon gaafanne haa darbanii dhiisaa jedhe. Amma guyyaa sadanuu infoormeeshinii qabu gaa. Infoormeeshinii guyyaa guyyaadhaan kennaafii jirra. Haala isaan ittiin deemanii waan isaan godhanii ijoolleetti akka isaan itti dhaadatanii haa darbanii jennaan okee darbaa jenneen. Inni dabarre miti itti dhaadattee maal taatee fokkortee dabartee amma namichi hin dhufee amma biirootti waamee maaliif akka nu gootaa jedheen Alfakii sanaan maaliif akka nu gootaa kan kun karaa walta'iinsa keenya keessa wanta akkasii hin jiru. Tigireenii hidhannoodhaan dhuftee lafa nuyi waraanni keenya keessa jiru keessa akka hin dabarree walii galteerra jira. Atis immoo isaanis nus immoo kan isaanii keessa akka hin dhannee walii galteerraa qabna. Kanaaf si dinne malee sirraa dhimma hin qabnu maaliif akka nu gootee hin jedheen. Jennaan lakkii amma hubadheeraa maaloodhaa jedhee ergii damdilloo ga'anii wanti godhamu hin jiru hin darban. Bulanii darbanii isaan Gambeelee waan itti darbanii wanti sun hamma dhumaatti yeroo 92 ani biyya Sudaan naqellee kissii ta'ee biyya Sudaanitti kissiin sanatti dhiyaate sakiriitii Sudaan irraa. Nama keenyatti karaa dhoowwattee bishaanitti gurgurtee naan jedhan. Eenyutti bishaan gurguree jennaan Alfakiitti bishaan gurgurtee. Abbaan caalaa kun hin jira. Innaan biyya Oromoo keessatti bishaan hin gurguramu hin jedheen. Nama bishaan gurguru dhagayees hin beeku argees hin beeku. Keessumaayyuu muggi keessatti bishaan karaarra yaa'a bariin jedheen karaarra. Inni argeeraa isa gaafadhu hin jedheen. Karaa makiinaa irra deemurra bishaan lola'a. Akkamittan bishaan lafa akkasitti bishaan gurguramaa hin jedheen. Innaan callisanii. Bifa kanaan nutti taphataa turte Tigireen. Umarratti waggaa meeqa fixee namichi suni dhiifa manaa godhi waan yeroo sana ta'e dogoggora guddaan hojjedhe. Jedhee nama achii nu qabnu nama Sudaanii keessa nu qabnu tokkotti dhiifa mana gaafate wanti yeroo sanaan hojjedhe hundumtuuyyuu sirrii kan taane. Akka dogoggora hojjetaa ture akka horiidhaan bitamanii hojjetaa turanii dhiifa manaa godhee dhiifa mana gaafate. Gaafa rakkatu nu kubsate. Gaafa dhukkubsatu dhiifa mana gaafannaan homaa miti waan gootanii tuuna caalaa wanti ta'u maaltu jira jedhanii itti dhiise. Isaan TPLF gargaaruu barbaadan jechuudha yeroo isaan TPLF akka gaariitti gargaaru malee TPLF bitamaniiti malee horiidhaan. Achi booda egaa mooraa keessa waraanni mooraa seene sun akkam ta'e waraanni mooraatii ba'uun haalli mooraatii ba'uu sun akkam ta'a ture amma ergasii waraanni Ijoolletti ergii faranjooti sun dhaqanii damdilloo ga'anii maanni muggiin ga'anii haalli isaa Tigireen bakka hundumaatti lola jalqabdee isaanis riippoortii kennanii gara mootummaa ce'umsaa sanatti. Gara keenyaanis infoormeeshinii argataa jiru. Riippoortii kennaa jira. Waan isheen godhaa jirtu tuqaa isheen godhaa jirtu. Sana booddee chaartira keessaa bahuutu labsan. Lolli bakka hundumaatti bahaanis dhiyaanis kibbaanis karuma hundaattuu lolli waan ta'eef chaartira keessaa bahu labsanii sana booddee kaampii gadhiisaa bahaa jedhanii nutti hima. Reediyoodhumaan dhageenya OLF kaampii gadhiisaa jedheera gadhiifne. Sana booddee lola itti buufne. Isin akkamitti fudhattan jalqabaa utuu lolli jiru
Utuu lolli isin irratti gaggeeffamuuti kan isin akka mooraa seentanii walirraa ajaji dhufe. Utuma lolli gaggeeffamuu gara mooraa seenuun kun dhufee utuma immoo lolli gaggeeffamuu ammas immoo bifa biraatiin chaartara keessaa ba'uunis labsame. Isa kana akkamitti dhageessan ergasii akkamitti fudhattanii murtii chaartara keessaa ba'uu sana? Murtiin chaartara keessaa jalqabuma chaartara seenuun ifaa ture akka keessa turuu hin dandeenye OLF akka walii galteen hin godhamne maaliifi warri Shaabiyaa dhiibbaa adda addaa godhaa jiru, warri TPLF waan biraa godhaa jirti. Jalqabuma yeroo jalqabamirraa jalqabeeti barri wanti sun kan diigamaa dhufe. Isa kanaafi bahuu keenyatti irraa jeffanne nu maaliifi lolarra jirra jalqabas lolumarra turre. Namni tokko guyyaa tokko gadi teenyee hin beeknu. Naanna'aadhuma turre takka iddoo akkasitti lolli ta'e jedhu achi dhanna. Takka iddoo akkasitti lolli ta'e waraana sana bira dhanna. Waraana walti waan gochuutu jira, waan sophuutu jira. Humna ramaduutu jira. Kanatti olii gadi fiffiigaa turre. Guyyaama tokko haadha galfannee hin beeknu. Isa kanaafi haaraa nuuf hin taane jechuudha. Chaartira keessaa bahuuni wantichumatu labsame malee nuuf haaraa miti maaliif duraaniyyuu lolumarra jirra. Jeeqamuutu jira. Wanti nagaan guyyaa tokko nagaan bulee hin beeku. Waraanni karumarra naanna'aa oola. Takka achi dhaqaa, takka ol deebi'aa, takka gad deebi'aa. Takka kaampii isaatti bu'aa, takka lafa lolaatti deema. Haara galfatee hin beeku waraanni. Kanumatti ture. Kanaafi raajii nutti hin taane jechuudha kan. Utuma waraanni mooraa galuun sun labsamee booda lola keessa turtan jechuudha isin kaampii seenamee ture. Lola dhaabbataa kan itti fufne gaafa kaampiidhaaf ba'aa gadhiisaa kaampii gadhiisaatii ba'aa jedhamu karuma karaadhaan namuu ba'ee lolatti fufe jechuudha. Waan dandeenyu gochuudha. Waan humna keenya gochuu dandeenya jechuudha. Garuu humni guddaanii wanti guddaan kan nutti taphatee humna Shaabiyaati. Warri Shaabiyaadhaa Siriimaan Komitee jedhamte nu keessa taa'aa turte sun kaampii keenya eegaa turte sun waan isheen hojjetaa turte waan salphaa miti. Kan keenya ofuma bira ta'a malee homaa waan hojjetu iyyuu hin beeku. Siriimaan Komitee jedhame kan keenya irraa tokko, kan TPLF irraa tokko, kan Shaabiyaa irraa tokko. Jarri suni waan meeqa hojjetaa turan. Lakkoofsa nama keenyaa, gosa meeshaa keenyaa hundumaa qorataa warri turedha. Isa kanaafi homaa tokko waan inni nutti hin taane jechuudha. Gaafa lolaa baanu Shaabiyaan lola sanarraa walakkaa qooda fudhate. Fuulaan fuulatti wal lolleerra. Shaabiyaa wajjin. Isa kanaafi TPLF duwwaa miti kan nu cabsatu. TPLF duwwaa ta'e homaa kana adda bilisummaa Oromoo miidhamu. Shaabiyaadha kan nu miidhe. Achi booda isin garam deemtanii chaartara keessaa ba'amee labsiisuun erga labsame booda lolatti seentanii lola sana gam loltanii booda maaltu dhuttaane kana booda maaltu taane? Naannooma sana turree naannooma Damdalloo naannoo Muggii sana keessa turre nu Abbaa Caalaa wajjinan ture. Jaal Baqqalaan amma waan Jarmanii jiru kunillee nu wajjin ture. Miseensonni biraan illee turanii. Naannooma sana turre. Naannooma sana sochoonaa. Naannoo sanatti guyyaa tokko nan yaadadha waraanni Cibraa tokko ture. Ingallaa jedhan. Maal nu rifaasise wanti sun nu rifaasise ingallaa. Gallee qonnee jiraachuu barbaannaa faamilii keenyatti gallaa. Nagaan jiraachuu barbaanna kana booddee lolan feenuu jedhan. Maal taatanii jennee amma Abbaa Caalaatii wajjin dhandhee teessifnee walitti qabnee haasofsifne. Nannaan galuu feenaa jedhan murteeffannee irraan mari'ataniiru jechuudha. Okay jennee birrii waan nurka jirturraa birrii xiqqoo geejjiba isiniif taatu jennee waan biraa yeroo biraa goonaa jennee birrii amma tokko laannee fi mataatti laannee fi isaan tiraanspoortii godhadhaatii waan yoo ittiin shaayee dhugaa karaarra oodee lafa waan yoo taatan jennee laannee fi sanaan deeman jechuudha. Ijoolleen kun qawwee isaanii nutti kennanii deeman. Seerumaan nutti kennanii deemanii qawwee sana fuunee nama itti goonee dhaqaatii bakka tokko dhossaa jennee akka isaan dhossan goone qawween sun har'a eessa akka jiru hin beeku. Jarri sun baasisanii ta'uu diinni fudhattee haa ta'uu baasanii ijoolleen sana keessaa namni tarii bitamee yookiis qabamee meeshaan sun baheera ta'uu hin beeknu.
Isa kanaaf haaluma akkasii keessa turree jechuun maafanii kanan kaasee fi naannoo Damdollooti wanti kun. Naannoo Damdolloo gara gammoojjii isaa keessatti wanti kun ta'e sanaa fi naannooma sana turre gara ji'a 2 ji'a 3 akkas turre. Sana booddee walquunnamtii kaartumii wajjin walquunnama reediyoo argine reediyoo irratti kaartumii wajjin walitti baane akka tasaati. Barbaannee utuu hin taane akkuma tasaa reediyoo banannaan walitti baane akka carraa Jaalleencootu achi jira. Jennaan Asmaraa dhaquuttan jira waan akkasiitii fi waan dippiloomaasii tokko hojjenna jenneetu itti jirraa kan jedhu nuu himee inni waan isaa raawwate. Amma ergasii bariinaansaa amma tokko bariinaan miti amma tokko guyyaa torban tokko ta'u guyyaa amma ta'e hin beeku namni itti gaafatamaa isaa baa'oo ture kaartumiin jiru nu quunname. Reediyooma sanaan nu quunnamee haalli Sudaanii baay'ee gaariidha jedhe. Haalli Sudaan baay'ee gaariidha. Haala amma isin akkasitti faffacaatanii deemtanii qofaa deemtanii waraana hooggantanis hin qabdanii akkasitti deemuun gaarii miti. Gara kanatti chakkottaatii waraanni ijaaramee akka itti deebitan godhaa. Sudaanii wajjin rakkoon hin jiru ammaa jedhe. Amma abbaan caalaa kana walumaan dhageenyu waluma bira jirra ergi reediyoo cufannee akkama goonuu jennee waliin mari'an. Anaafis. Jennaan ergi akkas ta'e waraana addana jirus hamma dandeenyu qabannu bakka jiru haa fudhannu dhannee ijaarrannee itti adeemnu kan jedhu irratti walii galle. Nu lamaan. Sana booddee gara sanatti achi dhufnee deemsa yeroo dheeraa gara ji'a tokko olii nutti fite daggalaa. Rakkina guddaa keessa dabarree isa lafa lolaa wayya rakkinni gaafa sana nuyi keessa baane suni rakkina salphaa miti. Maaliif bishaan guutuudha waan meeqa keessa dabarree hunda isaa gadi waan ta'uun salphaa miti. Amma akkuma isaatti gaafa Sudaan dhufnu kaampiin keenya rukutameera. Yaabusiinii waan kaambii qabna turre. Ijoolleen achi jiru turanii amma TPLF asoosaa irraa kaatee Yaabusiin dhufte kaampii Sudaanii. Sudaaniin kaampii qabachi. Kaampii Sudaanii Yaabus dhuftee isaan bira dabartee kaampii keenya irratti weerarte. Kana Sudaaniitu godhe jechuudha. Kaampii keenya weerartee ijoollee meeqa madeessitee waan achi jiru barbadeessitee deemte TPLF asoosaa irraa dhufte. Amma gaafa achi geenye kana dhageenyu duddan nu cite. Waan gurbaan jedhes rifanne akkamitti akka nuun jedha utuu kun jiru utuu kana hundumaa quba qabu gurbaan kun kan jedhu rifaatuu keessa nu galche. Amma okee jennee gaafa dabarree Damaazinitti gadi deemne innee utuu deemaa jirru tiraakteraa caccabaa tokkoon deemaa turre. Yaabus irraa kaanee utuu deemnu karaatti ajajoota TPLF nutti dhufan. Gurbaa Sakiritii Sudaanii kan nuyi beeknu Abdul Muneem jedhamu tokkotu jira koloneeraa. Dur yeroo geezaniin turre geezanitti hin beeka. Hirrifate gaafa nu argu. Hin darbe makiinaa isaa hin dhaabne waraana TPLF wajjin deemaa jira. Inuma darbe. Darbee amma tokko nurraa achi siqeetu dhaabbate. Makiinaa dhaabee miillaan deebi'ee dhufe. Deebi'ee dhufee gaddee hin darba yeroonii jedhe. Hin darba yeroonii jabaadhaa waan taatanii. Amma immoo ani jarattii kana wajjin deemaa warratti TPLF wajjin deemaa jira Yaabusiin naqaa jirra. Jedhee itti bira darbe. Nutti achi deebi'ee dhufe nutti himee ofii isaatii deeme. Jaraan deemaa jedhee. Warra tiraakteraa nu fuutee deemtuuni deemaa jedhee ofii isaatii makiinaa isaatti deebi'ee Yaabusiin naqanii jechuudha isaan. Amma deemnee gaafa kurmuu dhufnu waan biraa. Gaafa Damaaziin geenyu qormaata biraa isa nama sila siin jedhu sana waan alfa keessa natti kaasee Sakiritiin Sudaan bishaan gurgurtee naan jedhe. Amma laallaan kaampiin nuyi qabnu qabeenyaan nuyi Damaazinii qabnu birrii 60,000 lakkaa'amu hundumtuu warasameera. Uffatii waajjira istoora ooraa keessa guurame
Sudaanii hundumaa wal gaheera. Hamma Poort Sudaanitti, hamma Kasalaatti walii hiraa ture ajajoota Sudaanii. Amsoolaa keessaa yoo Amsoolaa fi dubeetii amma uffatanii ciisan kana hamma Kasalaatti walii hiran. Makiinaa 14 dhaabee kun qabu. Majiroos 3 moo meeqa? Loorii makiinota adda addaa Marchediisii hundasee makiinaa 14 waraseera. Kana kan godhe mootummaan Sudaan. TPLF wajjin bira dhaabbate jechuudha. Kana gaafa dhannee arginu duddannu cite waan jennu wallaalle. Maaltu nu fide? Akkamitti gurbaan kun akka nuun jedhe? Ribaatu guddaa keessa seennee sana booddee egaa waan inni isin jira petrooliin lafa keessa awwaalamee jiru kun pilaastika gurguddaadhaan awwaalamee achi keessa baarmeela meeqa ta'u kan damaa Poort Sudaan irraa guuramee alarraa dhufee achitti walitti qabame. Hunda isaa warasanii sana booddee amma tokko turree guyyaa 3 immoo tan nu bulchanii Damaasinitti kaartumitti nu dabarsan. Kaartumiin gaafa manuma hidhaa galleenu. Nuyi nama 3 kormeedha. Jaal kormeen Damaasinitti wal argine akkuma dhannee mana hidhaatti galle. Nama utuu hin argin namni keenya nyaata nuuf fidu malee utuu waan tokko hin jedhin 7 jaamoo 7 meeqa fennee mana tokko keessa balbala tokko keessa. Kanatti waan ta'aa turre gaafa dhannu gurbaanii inni akkas nuun jedhee telefoonaan akkasitti reediyoodhaan waame kun ganeera. TPLF gowwoomsisee fuutee imbaasiiseetti geessitee imbaasiisee fuudhee Londanitti dabarseera gurbaa kana. Inni akka jedhee nu gowwoomse kun inni jecha kana nuun jedhe kun duraaf nuu shiraaf nuun jedhee kan jedhutu ana mataa koo keessa na bulee waliin illee naasofne namoota biraa wajjin. Shiraaf nuun jedhee namni kun gaafa sana ganuusaa gaafa argu. Akkasitti baanee. Eenyudha namni sun? Kennasaa Daftaraa jedhu amma Londaniin jira. Ergasiis hin deebine gara dhaabaatti? No, hin deebine. Haala kanaan dhumate jechuudha waan mootummaa ce'umsaas waan dirree lixaa waan jedhamus haala kanaan xumurame. Kanaan keessaa baanee jechuudha waan seenni Tigireen yeroo sana goote namoota keenya ijoollee ija ta'anii kan isheen funaante bakka adda addaatii qabdee eessa buutee isaanii amma ammaatti kana hin jedhamne ijoolleen jiru maqaa isaanii himuu hin danda'a nama gara nama meeqaati. Jaalala dabalee. Yeroo chaartaraa sana jechuudha. Yeroo chaartaraa sana ijoollee ijoollee hundumaa kabaa nama jedhamu jira. Mucaa bulchiinsa magaalaa Mandii ture. Kaasa'uun haftee ajajaa waraanaa ture kan zoonii Mandiirra hojjetaa ture. Isa biratti gaafa naqee isa bira naqee ergasii inni waraanarraa ka'ee hojii tikaatti waan tikaa hojjetaa ture. Jaal Jamaal Huseen Haji Jamaal jenna sheekii nama guddaadha nama umuriidhaan nama guddaadha. Abdul Karim Shorshaa jenna Abdul Karim Mahammad Saddiq Umar ijoolleen kun ijoollee jajjaboodha. Abdul Qadir gurbaa jedhamu Geengee mucaa Geengee waardiyaa milkeessaa ture mucaan kun. Hambaa gurbaa jedhama Hakiimaa Cibraa ture Hakiimaa Birgeedii. Jaalladhii mataan isaa akka seen isaaf waardiyaan isaa utuu sochiirra socho'aa jiranii qabde. Information akkasiiti kan hin dhagaye eessatti akka qabame akkamitti akka maal akka ta'e illee wanti irra gahamee jiru oduun dhagaye egaa oduudha kun. Daani'eel nama jedhamu barsiisaa ture. Hojii nu biratti immoo hojii tikaa irratti ramadame hojii tikaa hojjetaa ture warra kana fuutee TPLF Maqaleetti akkasiin dabarsite odeeffamaa ture. Ukkaanfamanii achi darbanii warri biraanis jiru baay'eedha. Eessa akka isaan bu'an namni beeku hin jiru amma ammaatti. Warra kana nu goote teessee TPLF. Egaa sa'aatii dheeraa fudhanne sa'aatii baay'ee haasofne. Yeroo biraas dhimmootuma adda addaatiin tarii walitti deebinee kan haasofnus ta'a. Garuu ergasiin baatanii booda namni dirree lixaa irratti hafe jira. Sadarkaa booda ergasiin baatanii booda ergasiin Sudaanitti achi dabartanii booda Baacaalaa wajjin. Isin bira waraanni hin teenye bari ergi gadi baanees hin teenye nuyi waraana ijaarree deebifneerra.
biyyatti. Humna xiqqaa ta'u malee muraasa lama yeroo tokko ijaarree gara amma qilxuqaarraatti ol dhufanii deebi'anii waraana kan biraallee ijaarree erginee turre. Sanaa fi waan nu mijachuu dideef karaan sanaan haalli sun waan nu mijachuu didee fi warri Sudaan illee baay'ee waan nu rakkisanii fi itti dhiibnee waraana Sudaan keessa jiru sana waraanni Sudaanitti gadi ba'e. Hin qubate dhufee immoo qubate dhaabarraa adda hin baane waraanni kun waan si dhibu. Dhufee kaampiitti galee kaampiidhuma baqataa keessatti galee baqataadhuma wajjin taa'e. Akkamittitu waraanaa fi baqataa wal keessa qubachiiftuu waraanni kun baqataadha moo waanidha kan jedhu dubbii nutti kaase Sudaaniin. Okay, nu eeyamaa lafa nu eeyamaa hin baafnaa jenneen. Lafa nu eeyamanii dhannee baafnee achi keessaa funaanee kun jaalgaashii wajjin bakka tokko dhannee ilaallee achi qubachiifne waraana kana. Waraanni kun achi ture achirraa tokko lamaan waan gochuutiin ka'e gaan amma gadi hin teenyan. Yeroo jaalgalaasaan jiru jaalgalaasaatti mee waraana kana akkama goonuu jennaan nu ergiinaan jedhe. Okay jedhee nama 4 tasrii isee waraqaa ilafii waraqaatii tasrii ittiin jedhu Sudaaniin horii irratti kaffalee isee baasee nama ta'e tokkotu jira isatti dirqama kana kennee lamaan sadiin utuman jedhu gara nama 182 erge yeroo sana. Ijoolleen sun gariin isaanii Eertiraattan ergaa Eertiraarraan gara waan itti deemu dirree bahaa dhaqan. Amma isaan keessaa namni tokko amma addana jira Siwiidinii kana jira 50 namni jedhamu Amsaaluu Attaalaayi. Ajajaa Cibraati. Miila kana rukutame natti fakkaata miidhameera. Naannoo bahaatti miseensota asii deeman sana keessaa dirree bahaatti dhaqanii ijoollee wareegama kaffalan hedduutu jiru. Yeroo sana keessa jechuudha. Amma sana booddee kan kaappii sana bulchaa ture Laggasee ture Laggasee Wagii. Amma waraana warra kaanis deemsisee dhumarratti Laggaseen waan meeshaa waan jiru hundumaa qabatee isa kaan ofirraa namoota naannootii fi waan godhee akka inni deemu itti hime. Sana booddee Laggaseen dhufee kaartumiin dhufee na bira dirqama fudhatee gara Jaallawuditti deeme jechuudha. Waan hundumaa meeshaa isaa barbaachisu hundumaa kennee fi ati deemeedheen kaartumiirraa gara Eertiraatti deeme jechuudha. Eertiraa gahee inni dirreetti deebi'e. Gaa miseensonni biraanis jiru baay'eedha. Ijoollee yeroo sana nu biraa deemanii Ajajootii Cibraa, Ajajootii Muraasaa, Ajajootii Buttaa hedduudha. Akka kanatti gadi hin teenye suma dhumaa hamma gaafa kaartumiin gadhiisee biyya Awurooppaatti bahetti homaa guyyaa tokko aara galfadhee hin beeku. Kaartumii bara kam baatan isin? Kaartumiin 2004 ba'e. Amma sanatti waajjirri keessaa waajjirra nutti cufan. Inni sunis seenaa mataa isaatii qaba. Akkaataa nuti cufanii yeroo qabaanne irratti haasa'uu dandeenya. Homaa waan miti. Itti fufaa. Akkamitti akka cufanis nu kaasa. Yaa waajjira kaartumii waanitu ture. Waani kora sabaa ture. Kora sabaa 89 sana dirree bahaatti ta'e sana. Isarratti rakkoon adda addaa nu mudateera. Waan kora sabaa sana. Amma waraqaa achii dhufe tokkotu jira. Waan kora sabaa irratti haasa'amee fi murtii darbee fi filannoo ta'ee faaksiidhaan nu ergan. Jaal kormee jira. Anaaf jaal kormee jira. Abbaan Caalaa fi waan Jaaldaawud achi jiru. Amma isarratti waraqaa kana miseensotaaf dubbisaa kan jedhamu waan nutti dhufee fi miseensotaaf dubbifne. Amma ijoollee tokkotti ilaanne waraqaa kana. Ijoolleen kuni miseensota. Amma dubbisaniitu namni ta'e isaan keessaa namni tokko fuudhee bakka biraatti dabarseera waraqaa kana. Amma waraqaan kun utuu darbee seekuritii Sudaanii bira ga'e.
isin hojii hojjetaa jirtu kan jedhamu amma bariinaansaa kabaanii fi jaalgaashuun kun dirqamaa fi warra seekuritii bira dhaqan. Warra seekuritii bira dhaqanii gaafa taa'anii haasa'anii waraqaa kana fuulduratti argan xarapheezaa isaanii irratti. Hirrifatanii jarrisi dhufanii waraqaa akkasii argine jedhan eessatti seekuritii nama Ayyuub jedhamutu jira. Seekuritii Ayyuub biratti argine. Waraqaa kaleessaa gara dhaabaatii dhufee jedhan okee gaariidha inni itti dhimne eenyu akka baase rabbitu beeka hin beeknu. Sana booddee amma ani kormee bira dhaqee tan kormee bira ture waajjira kan OLF fi kan oraa jira. Ani waajjira oraatii ka'ee tan waajjira OLF dhaqe. Achi ga'ee yeroon jedhu telefoonaan naa bilbilanii kottuu daddafeetii naan jedhan. Waajjira oraatti yeroon deebi'u marfamee jira manni. Amma ilaallaan guutummaan seekuritiin yeroo ol darbu siree mana keessa siree jiru hundumaa seekuritiin ciciisa jirra siree keenya irra ciciisa. Maanniin jedheen. Jennaan maaltu naan jedhee eessaa dhuftee naan jennaan koobariin dhufeen jedheen. Maal barbaaddaniin jedheen. Amma si barbaannee jedhan. Okay maal gootu ture kutaa keessaa jedhee amma gadi baanee waan irratti teenyee haasofne. Jennaan kana gootee waan meeqa haasa'anii ammarraa jalqabee biiroon kunii to'annoo keenya jala jira. Maaliif maal goone? Maaltu bade wantu ta'e maaltu jira? Qabameera. Okay. Biiroo OLF cicaa jedhan nuyi hin ceenuun jedheen miseensota oraati hin ceenuun jedheen. Warri kun immoo miseensota Saabaa'ooti jennaan Saabaa'oon OLF. Oraan isin sobduu OLF. No miti. Seeraan galmaa'ee jira. Ni beektu ragaa waan keessan irra jira. Faayila keessan irra jira. Oraan OLF mitiin jedheen. Amma akka kanatti mataa wal dhukkubsaa oollee galgala makiinaa fidanii itti nu naqanii yaabaadhaan dirqiidhaan yaabanii hin yaabne gara nama 10 wayiiti nu. Gara 20tti dhiyaanna amma geessanii waajjira OLF dallaam ga'eetti nu naqanii sokkan. Amma waan jennu wal dhaallee galgaluma sana siyyummas hin fidanii biiroo sana bananii agarsiisan. Waajjira Saabaa'oo dokumentii guutee jiru kana guutummaa isaa siyyum hin fidanii agarsiisan. Amma sana ilaalee konteenera haaraa dhufetu jira hin banamne konteenera kana hin banne Jarman irraa nu dhufe. Meeshaa fayyaati uffata kan warra baqataadhaaf dhufe. Guutummaa isaa akka jirutti meeshaa laaboraatoorii to'annoo jala oolchan. Makiinaa 4 qabna. Arfansee fudhatan. Okay jennee itti dhiibnee achitti gallee teenye maal biiroo waan sana keessa teenye jechuudha. Sun maaliif ta'ee waan ifaan hin taane waraqaa sanarraa waan argatan qabu haa ta'u yookiis immoo dirqama waan mataa isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin waan TPLF ittiin jettuun dhufanii nu qaban haa ta'u to'annoo jala hin beekne. Garuu waraqaa keenya ijoolleen achitti arganii dhufanii nutti naa himaniiru. Achi jira waraqaan keenya. Waraqaan kaleessa isin nu dubbiftanii achi jira jedhan. Okay jennee sanaan teenye egaa lammata biiroon suni kiraayii manaa nutti dhiyaateedhaan kaffallaan nutu kaffalaa isin hin kaffaltanii dhiisaa nuun jedhan. Kiraayii manaa isaa gara birrii isaanii horii waaniidha. Isaantu kaffale. Mana guddaadha. Mana gara kutaa 9 qaba. Fooqii guddaadha. Waajjira guddaa qaba waraanachi. Sanaafi kana nu godhan. Egaa qabeenyaan keenya wanti bakka adda addaatti ba'e saman silisitti meessan agarra. Akkasitti nu diiganii gaafa mana isa koobar sana ijaaran mana xiqqoo malee mana guddaa qaxarachuu hin dandeessanii nuun jedhan booddee. Horii keenyaan qaxarannaa nutu qaxarataa maaltu isin bee isin hin kaffaltanii nutu kaffalataa jenna. No mana xiqqoo mana hin mul'anne isa keessa taa'uu qabdu isa qaxarachuu qabdu. Mana bakkee keessa mana xixiqqoo qaxaranne keessa taa'aa turre. Amma gaafa sanatti deemetti. Kan nutti hojjete. Meegaa waan kun seenaa baay'ee bal'aadha. Yeroo biraa walitti deebinee haasofna. Amma sa'aatii keessanis baay'ee fudhannee sa'aatii dheeraa haasofneerra. Waan hafe jettan yoo jiraate waan har'a nutti himtanii
wanti ittiin nu dabaltan yoo jiraate daqiiqaa muraasa isinii kenninee sagantaa kanarraa goolabanna. Wanti hafeen waan hin jedhu rakkoo amma jirudha waan mul'ataa jiru kun ana baay'ee waan na godhee jira. Waan amma deemaa jiru nuuf eenyuuf akka deemaa turre waan irraanfanne natti fakkaata. Waa'ee uummata keenyaati kan taargeet godhannee kan itti ka'umsi keenya waa'ee dhimma uummata keenyaati natti fakkaata. Garuu sana irraanfachuun keenya na oollee natti fakkaata amma akkan ilaalutti. Sanarratti kanan kana jedhuu fi waan xixiqqoo funaanuutu jira. Waan xixiqqoo funaananii walirratti ololuu fi waan dokumantiidhaaf kaa'uun gaariidha. Bareedaadha. Mormii hin qabu irraa. Haa ta'u garuu akka jibbansaatti akka waan warra rakkinaatti uumnee kana yeroo isaatu yeroo miti. Yeroo uummata keenyaaf kana haasofnu miti. Yeroo uummata keenyatti jeeqama isaa keessatti jeeqamatti uumnu miti. Yeroo isaatu yeroo miti kan jedhudha tun xinnoo waanii qaba. Sanarraanii namooti waan kana afarsuu barbaadan immoo ni jiru. Rakkoo hooggana gidduu jiru jedhanii amma waan hin jirre waan xixiqqoo funaananii warri ta'innaadhaan haasa'antu jiru. Waan ati amma haasoftu irratti dabalanii harka 3-4 itti dabalanii warra haasa'antu jiru. Wanti kun nu diiga malee nu ijaaru. Isa kana hubachuutu barbaachisaa natti fakkaata. Haala amma keessa jirru keessatti immoo Oromoon kan nu dadhabaa turreef kan nu galiisaa itti rakkataa turre sun galiisaa hin geenye. Akka amma deemaa jirrutti immoo gahuudhaafis hin taa'u. Galiisaa sana gahuu rukutuuf hin taa'u. Kana beekuu qabna. Akka fannifametti akka rakkatetti uummati kun akka boo'etti utuu mimmaan irraa qabin hafuudhaaf taa'a. Akka inni ilaalaa jirutti. Maaliif nama 10tu telefoona mana keessaa qaba. Namni 10 feesbuukiitti bahee waan 10 haasa'a namni tokko. Akka kanatti jireenya hin ta'u. Isa kanaaf uummata keenya ijaaruu fi uummata keenya tasgabbeessuu fi uummata keenya karaa nagaa irratti waan deemsisuu fi tasgabbaa'ee warri feesbuuk irratti haasa'us, warri yuutuub irratti haasa'us, warri maal utuu waa dhimma uummata kanaa irratti bobba'ee gaarii. Walirratti bobba'uun keenya yeroo biraatiif nuuf taa'u. Kan jedhuun qaba maalii fi diina baay'ee qabna amma. Diinni keenya amma nutti dhufaa jiru kun diina salphaa miti. Hundumtuu immoo Oromoo adda baasee ilaaluudhaaf hin taa'u. Inni kun abalu, inni kun abalu, inni kun abalu isa jedhu miti. Hunda keenya bakka tokkotti walitti qabee nu cafaquudhaaf ta'a. Isa kanaafi utuu of ilaallee gaarii, utuu of duuba deebinee maal keessa turree, maal keessa dabarree gara fuulduraatti maaltu nutti dhufaa jira isa jedhu sana utuu ilaallee gaariidhaa fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomaa sa'aatii dheeraa kana fudhattanii odeeffannoo bal'aa akkasii kana nu kennuu keessaniif baay'ee guddaa godheen isin galateeffadha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaan isin jedha. Galatoomeetis. Galatoome. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya kan keessummaa keenya obbo Dibaabaa Taaffasaa waliin taasifne kan haga ammaa ture. Qophii keenya kanarraati hubannoo bal'aa odeeffannoo dabalataa baay'ee argattaniittu jedhee namana. Qophii keenya kan biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan nuuf tura.